Hello, Ashema Harkfone Akam Dr. Ibrahim Ame Alamoti. Wanni anarda saati halkani kana dhufee dubbachuu barbaade gabaabumatti konferensii Oromoo magaala Nairobi Kenya keessatti ta'uuf deemu ilaalchisee warri miidiyaa Oromoo yoo waan kan irraa dafanii hin dubbatan ta'e egaa nulleen social media irratti haga tokko waan presidency qabnuuf konferensii kan ilaalchisee waan dabalataan isanii ibsu qaba. Guyyaa muraasattu hafee guyyaa shaniin booda anis as biyya Ameerikaa irraa Minnesota irraa ani callaa miti waldaa ogeessota fayyaa Oromoo irraa Dr. Jamal Hebanoo inni ji'a jahaan booda prezidaantii waldaa kana ta'uuf deema. Dr. Jamal Hebanoo as Minnesota irraa nama na waliin Kenya dhufu keessa tokko. Akkasumas irra deebi'ee warra konferensii kana irratti hirmaachuudhaaf fedhan namoota biyya Ameerikaa irraa Oromoota Kenya jiran waliin wal arguuf mari'achuuf warra dhufan keessa tokko Profeesara Oromoo, Doktara Oromoo, Mechanical Engineering beekama miseensa waldaa qorannoo Oromoo kan ta'e Dr. Asfaw Beyyenee San Diego, California, San Diego State University irraa. Namni kun nama hedduu Kenya uummata Oromoo achi jiran hedduu jaalatu, nama waan dabbasaa guyyoo ilaalchisee hedduu waan hedduu qorate beeku. Akkasumas Dr. Oli Bachi biyyumsan irraa asii gara DC irraa Keelloo Media irraa obbo Kiyya Sanyii hin dhufa. Akkasumas Dr. Fantaawun Dhibbaa Pirezidaantiin Waldaa Qorannoo Oromoo Toronto irraa Dr. Beenya Dhugaasaa Pirezidaantii Waldaa Qorannoo Oromoo fi miseensa boordii akkasumas ogeessa public health beekamaadha. Toronto keessatti nama waan waa'ee qorannoo eegumsa fayyaa hawaasa Oromoollee biyyuma keessa jiraatan irratti ammoo Kanaadaallee nama achumatti PhD barate. Egaa namoota Ameerikaa irra dhufan kan hedduun keessan hin beektan ta'a. Warri kun egaa wal faana torbaan dhufu roobi irra kaafnee biyya isaanii seennaa. Konferensiin kun guyyaa Saturday akkasumas Sunday deema. Halkan Oromoo jira. Oromo Cultural Night. We are very excited. Anu amma haga torbaan kan guyyaa odoo walirra hin citin torbaan hedduuf hojii baay'ee hojjechaa jira. Maanifannaan Kenya keessa akkasumas East Africa keessa waan turuuf deemuuf hojii halkanii guyyaa odoo addaan hin kunne hojii ogummaa fayyaa hojjedha. Sa'aatii galgala sa'aatii halkanii waan Oromoo faan deema. Itoophiyaa irraa wanni guddaan ani dhaamsii hagammaa ani dabarsin nama dhufuuf deemu keessa hagammaa warra dhiiraa ogeessota fayyaa doktoroota ta'ammoo biyya Itoophiyaa fi Oromiyaa torbaan dabre oduu guddoo taate ka dubartoota hedduu hamilee itti horte ka dubartoota horsiise bulaa naannoo akka Booranaa naannoo akka Karrayyuu kan naannoo gammoojjii dubartoota naannoo kanaati warra dhalatanii dhufaniif guddoo role modelii akkasumas gartee seenuma dubartoota biyya sanaa keessatti dubra amma maqaan isii guddoo ka'aa jiru Dr. Hani
Godaana Areeroo to Barakanaa University, St. Paul Hospital, Millennium Medical College achirraa eebbifamte qabxii ajaa'ibaatiin dubartiin tun abbaan isiillee nama doktaraati, nutrition and PhD qaba. Nama inni gaafa nageellee Booranaa hojjedhu beeku, a man of very high integrity. And kalee Dr. Godaana Jaarsoo waliin waa'ee hani akkasumas ardhaa gartee qabxii olaanan kolleejii biisan keessatti beekama keessa qabxii guddaa akkasiitiin eebbifamuun dhugumaan achievementiin isii waan guddoo dinqisiifachuu qabnuuf significance isa, symbolism isa, dubartootii arda gartee Booran callarraa miti lafuma akka Gujii kan Karrayyuu ummata horsise bulaa, ummata Oromoolee keessaa barnootaan karaa adda addaatiin haga tokko ummata duuba jiru qaroomina hodantaatiin carraan barnoota kun Itoophiyaa keessaa jiddu galeessa irra gara baadiyyaa deema. Egaa nulleen warra daandii saaqe keessaa namoota tokko lama we made it people to believe that it's doable, it's possible. All it takes is for somebody to prove it, for a man, a woman of a certain background, and Dr. Hani is coming to Nairobi. Hopefully she will make it. Invitation has been sent. Dr. Godaana Jaarsoo will be making sure that all is arranged for Dr. Hani Godaana to shine at this conference. And I think the Kenyan women, there are a lot of women leaders in the Kenyan Parliament, in the Kenyan Senate, and I think it's also a very good opportunity for people to celebrate achievements of someone with a very stellar achievement, something that would actually pave the way for thousands of girls to have an aspiration beyond going to school and graduating from high school or going to college. Now girls, I think wanti ajaiba, something wanni ajaiba barattoota godina Boorana keessa dhufan waggaa dabran kudhana kan keessa university fi kolleejota Itoophiyaa keessa jiran, Oromiyaa keessa jiran sadarkaa gold medalistiidhaan qabxii gurguddaadhaan ijoolleen eebbifaman hagin qabanii kun ammoo waan namni guddoon hagamma yoo agarrellee we did not celebrate those achievements to the extent we should. And I was very honored and privileged to get the opportunity to invite her to come to Nairobi and speak at this conference and inspire thousands of girls, both in Kenya and Ethiopia. Kana and Warribira, Dr. Bari, I hope Bari will speak afaan Oromooleen, afaan Amaaraalleen, Itoophiyaanii afaan namni hedduu irra dubbatu, afaan Amaaraa tokko namni akka kennaa kun yoo hedduu dubbachuullee baanne Dr. Bariin faan warra afaan Amaaraa kana ittiin qoosanii guddoo dubbatanii egaa hawaasa Itoophiyaa Oromoo taatamoo Oromoon ta'een warra afaan Amaaraallee dubbatan ummata hundumaa afaan isaan beekaniin barnoota waan dhibee sukkaaraa, dhibee furdinaa, waan furdinni nam godhu, waan dhiibbaan dhiigaa hypertensionii nam godhu kan hundumaa Itoophiyaa keessatti doktoriin beekaman
ka urjii ta'ee mul'ate Dr. Barii Dubbisooti. Dr. Barii Dubbisoo dhufee konferensii kana irratti akkasumas hawaasa keenya Naayiroobii jiru keessatti waan fayyaa kan hedduu irra dubbata. Dr. Abbebee Magarsoo hin dhufa waa'ee kaansara kokkee, esophagus, GI cancer naannoo Arsii, naannoo Oromiyaa, Baalee. Akkasumas Dr. Nuuraddiin Lukee Dr. Nuuraddiin Lukee kitaaba barreessuu callaa miti ummata keenya ummata baadiyyaa tajaajiluun ogeessa gartee sabboonummaa guddaa qabu warra urjii doktoroota ta'an keessaa nama tokko. Oromoo diyaaspooraan ijoolleen Naayiroobii keessa jiraat warra kan hunduma dhufanii wal arganii wal baratanii bira dhaabbatanii boonanii ifanii argamuun yoo wal bira dhaabbatanii warra kan hunduma dhufa namooti biraalleen kan dhufanii hin jiru hunduma isaanii maqaa dhahee bira dabruu hin danda'u. I hope to speak with the Honorable Dido Ali Raso. I will be speaking with him very soon. And I've already extended my invitation to a lot of Kenyan Boran and other Kenyan Oromo members of the Kenyan government and Senate and the Parliament. This is a good opportunity for people to come and speak and let their views on administration, governance, peace building, and how to promote peace in East Africa, and how to promote good governance, how to fight corruption, how to make sure that there is a sustainable development, and what should be done to tackle this healthcare that is in crisis, that has been in crisis for many years. Kan hundumaa irratti waan namni dhufee wa dubbatu, kaan ammoo ka caqasu, ka gaafii gaafatu, ka ammoo wal argee walirra wal haasa'ee walirra gammadee deebi'u akka ta'u abdii kiyya. Dhaamsa kee guddaan har'aa hani Dr. Hani Godaana Areero akka keenya dhuftu hawaa dubartootni Oromoo warri paarlaamaa keessa jiru, warri seneetii keessa jiru akka Honorable Muumina Abduuba cuftinuu dubartoota hin dhufanii. And then I hope Ana Qabballee Duubaa dubartoota kun hundumaa hin dhufan jedhee yaada. Torbaan kana Oromiyaa Diaspora Media obbo Iticha waliin as Minnesotatti waa'ee konferensii kana ilaalchisee haasawa godhee jira. Waan guddoo na gaafate waa'ee dhibee HIV AIDS biyya Ameerikaa keessa waan jiru sunillee irratti ani namoota HIV AIDS qorachuun waan reproductive health hawaasa Oromoo hawaasa Booranaa keessatti nama waan kanaan guddoo beekumsaaf gartee research illee guddoo nama qabu nama godhe. So as biyya Ameerikaa illee namni hin beekne an ogeessa fayyaati. I work at the University of Minnesota Medical Center as an internist. Kanafi I am hoping to meet a lot of doctors, health professionals, and share my experience and visit hospitals and learn from my senior maybe physicians with a lot of experience working within the Kenyan health system. Kanuma jedha. I'm so very excited. My brother Kadiro is a world-class intellectual and a journalist, a lawyer, a human rights advocate. He's also coming. He is one of the foremost Oromo intellectuals and historians.
and he's coming. And I do believe that although he's a humble human being, my description of my brother Kadiro is probably an understatement. And I hope a lot of people are excited to see him and talk to him and probably appreciate once they listen to him, and probably he can talk, crack jokes for hours and hours and entertain a lot of young people there. And Kanuma, we are excited, and in a few days' time, I will be on the road, and I have already been reassured that traveling to Kenya this time, although this is going to be not my first time coming to Kenya, but this time I'm coming to Kenya with a lot of, excitement, and officially coming representing two biggest organizations of the Oromo in North America. I've been part of the Oromo studies for almost more than 17 years, attending, presenting, leading, and now I will soon be the president of OSA again. And I'm also with IOPA and a founder, now the current president. And all I have done all my life is to work for the Oromo and to contribute to the Oromo knowledge and promote the Oromo interest wherever I live and wherever I go. And I hope to speak to the Oromo audience and the intelligentsia there, and share my experience in public or privately. Kanuma, I will be coming probably every day, if not every other day. I mean, every other day, maybe daily, so that I will keep the public posted. Hopefully, I will speak to the Oromo media that is willing to actually, this Oromo conference is happening. And for the media that knows the difference, that doesn't just run after little issues, this is a big deal. An Oromo intellectuals coming from all over the world, having a conference, an international conference in Kenya, is a big deal. It's the first time this is happening, and if this is not a big news for the Oromo media, whether that is BBC Afan Oromo or VOA, and then what is the big news a killing of an Oromo citizen or an innocent person in a very horrific, graphic way on the sharing a video of such atrocities? Is that the biggest news? Or something like what we are trying to do to promote indigenous knowledge and also promote peace and harmonious living, and also trying to actually bridge this divide between the diaspora and the peoples of Horn of Africa and the countries that are in the Horn. What we are doing is symbolic. It's symbolic. Our organizations are one of the most productive, if not the most kind of prominent organizations in the Oromo society in terms of the number of intellectuals that freely assembled to promote the Oromo interest, knowledge, and contribute to development and to social well-being of our people. Kanafiyu, I hope that the media would know what is really a big deal, what is more important in terms of cementing naga ummata uumu, hariiroo obbolummaa ummattoota biyyoota Kenya, Itoophiyaa, biyyoota chungaaf Afrikaa kan
waan akka nu goonu kan caala maaltu sila oduu ta'uu qaba maaltu sila haasawamuu qaba ijjeecha nama miidhaa mootummaa namirraan ga'u waan akkasii callaa miti nama wal arrabsu wanni akkana kun Oromoo warra dhugumaan gartee jijjiirama lasting peace through spreading education, spreading positive news as compared to reporting on crisis after crisis. I'm not here to critique the media, but that is for intellectuals even to talk about on forums like ours. But I just wanted to share my excitement that we are coming, and we are people of different, diverse backgrounds. Some are academicians, some are health professionals, some are in politics, if not politicians, and some are young graduates like Dr. Hani that wants to actually shine, go back and serve her people. You know, sometimes serving your people first when at the prime of your life would give you the highest moral to talk about who you are, to talk about your intellectual jajjabinni kan kee guddoo hamlee namaa kenna sabuu fi gaafa dargaggummaa tajaajiluun and that is what I personally chose to do when I decided to go to Borana. It was not the most convenient place to go or to be at that time, but that is where I thought I could just make a little difference, and I believe I did. And kanuma I'll come back hopefully tomorrow or the day after tomorrow with more news, and I will be sharing with you guys more information about our conference when I have new information. Kanuma jedha horaa bulaa deebina nama Kenya keessa jirtaniif dhaamsi keenya waliin gaha ijoolleen social media gubbaa jirtan TikTok irratti social media Facebook karaa hundumaan dhaamsa walii dabarsa, and people that are coming to attend are welcome to come and talk about what they are going to Kenya for, what they want to talk about. It's how we create some kind of excitement about this conference, and of course social media nowadays has a lot of nama kakaasu irratti dhiibbaa waan tokko nama dadammaqsu irratti waan guddaa qaba, gahee guddaa qaba. Kanuma jedhaa horaa bulaa deebina nagaatti.